Facebook irratti laayivii godhachuufanii daqiiqaa duubatti harkifachaa jira. Boqonnaawwan darban hundumaa keessatti Wanoo Phaawulosii adeemsa hojii wangeelaaf deemuu isaatii si'a lamman sadan tokko ilaalirra. Inni irra dhaallu yoo gooftaan jedhe isa xumuraa ta'a. Adeemsa sheerii isiniif wannoo jechaan jiru, sheerii gochaan jiru. Nagaas sheerii ta'aa jira jechaa jira. Okay. Kanaafuu har'a kan nuti ilaallu adeemsa isaa xumuraa boqonnaa 20 keessatti jedha kan inni xumuruuf boqonnaa 21 yeroo itti Yerusaalemitti dhaquu isaati. Kanaafuu boqonnaa 20 keessatti wanta argannu lakkoo tokko qaabnee dubbifna. Lakkoo tokko raasee akkas jedha. Wacichi qabbanoofnanii mata dureen isaa Phaawulos biyya Maqedooniyaa fi biyya Giriikii dhaquu isaadha. Yaadattu yeroo darbee already biyya kana lachuu dhaqeera. Ateenaa yookiin Ateensi biyya Giriikii dhaqee Maqedooniyaa waldaalee gamarra kan jiran Filiphisiiyuus yaadattu, Tasalonqee, Beeriyaa yaadattu isaan kana dhaqee ilaale. Isaan bira gadi darbee Giriikii Ateenaa dhaqee waldaa kutaa biyya Akaayaa Sayrumoo Qorontos fa'ii dhaqee isaan kana keessa ilaallaa jechuudha. Adeemsa isaa kana keessatti boqonnaa 20 keessatti wanta haaraan argannu jira. Wacichi qabbanoofnan Phaawulos amantoota yoo kaarticha ilaaltan iddoon isinitti haasaa jiru tariisetti mul'ata isaan beeku. Kunoo qarqara harka bitaa karaa kootiin harka bitaa irra ta'a jechuudha. Qarqara Maqedooniyaa argitanitti ta'e gubbaa karaa harka bitaatiin gubbaa irra jira. Gara booda Akaayaan jedhamu gara gadi irra jira. Ateenaa Giriikiin as gidduu kana jira jechuudha. Iddoo Qorontos kan jedhu jira. So inni as ga'ee kutaa biraa irratti ilaaltu eddan as ga'ee asumaan Roomaa dhaqee yaadee ture jedha. Yeroo darbee argine jechuudha. Yeroo muraasa fi eegiyaa keessa ture warra kaanii gamatti ergee ofiisaatii duratti hafee achumaan ani Roomaa dhaqee yaadee ture. Ergaa warra Roomaa keessatti yeroo darbe akkuma kaafne garuu akka inni yaadetti isaaf hin jenne ta'uu didee jechuudha. Wacichi qabbanoofnan Phaawulos amantoota ofitti waamee waamsisee jedha. Erga isaan jajjabeessee kun egaa wacii yeroo darbee waa'ee goolii Efesoonitti ka'eeti mandara Efesoonitti ilaala. Eegiyaa keessaa kutaa Efesoon jira. Waldaaleen torban as keessa jiru waldaaleen eegiyaa ishee xiqqoo yookiin maayinar ishiin nuti jennu. Waldaaleen kun amma kunoo waldaalee Pergamoonii mul'ata Yohaannis keessatti Tiyaatira, Saardesis, Simirnaa, Efesoon waldaa baay'ee xiyyeeffannaa guddaa inni qabu isa kana jechuudha. Mul'ata Yohaannis irratti Yohaannis barreessee fi yeroo Phaawulos asitti ergaa barreessuuf yookiin immoo asitti ofiisaa qaban tajaajilu gara fuulduraatti waan inni raajee tureera jechuudha. Innaan ani isin biraa deemu isin gidduudhaas hin ka'u alaayis isinitti seenuu yeeyyiin yookiin barsiisonni sobaa kan jedhu ture jechuudha. Yeroo mul'ata Yohaannis keessa gahu immoo bara 90 keessa yeroo seenu dhugumaaniyyuu raajonni sobaa barsiifni dogoggoraa isaan gidduu seenee jaalalli isaanii hin qorree akka yeroo jalqabaa ta'uu didan jechuudha. Kanaafuu waldaan Efesoonii waldaa jaalalli keessa hin jirre garuu waan hundumtuu kan ture jechuudha. Alright, kanaaf akka kee jalqabaa miti kan jedhameef waldaa kanaaf jechuudha. Kanaaf qayi inni gara gubbaa jiru adeemsa isaan inni gubbaa irra deemaa dhufeedha. Inni dhaquu gubbaa kanarra naanna'ee gooda qaqqabee pilaaniin Phaawulos iddoo kana ga'ee yeroo iddoo kana ga'e asiin kallattiidhaan mana isaatti galuu barbaade ture jechuudha. Wannoodhaniin maqaan isaa inni galaana irra deemu kun jechuudha. Yabaloo yookiin immoo doonii asirraan kallattiidhaan argitan yoo ta'e kallattiidhaan galaana irra darbee dhufee biyya isaatti ga'e asitti waldaa isaatti deebi'uu barbaade jechuudha. Waldaan isaa Siiriyaa Anxookiyaa ishii kanaadha jechuudha. Waldaa Anxookiyaa waan ta'eef waldaan isaa asiidha jechuudha. Yoo Yerusaalem dhufuu barbaade immoo Yerusaalem goda kana jirti. Kanaafuu kallattiidhaan akkana gad dhufuu danda'a jechuudha. Yihudaa
goda kana jirti jechuudha gara kibbaa. Kanaafuu asitti kallattii galaana Meeditiraaniyaanii kanarra deemaa dhufaa hin danda'a jechuudha. Garuu wanti isa mudatee jira. Sababii waan isa mudate kanaatiif immoo Waaqayyo carraa biraa kenneefiti wangeela lallabuudhaaf hindeganaa ofirra garagalee jechuudha gubbaarra argitanittoo ta'e. Okay. Wanti natti jedhu sinii galatee ta'e namni tokko natti himuu dandeessu. Kanaafuu lakkoofsa 20 irratti gaa Efesoon kana jira. Obboloota warra kaan fuuldura ergeera. Waccitti ka'eera. Waa'ee waaqayyittii guddittii mandara Efesoon keessa kan jirtu. Ijaarsa ishii, waaqayyo ishii, galma ishii, waaqa gadi buute kan jedhamtu, kutaa biyya Eeshiyaa hundumatti kan beekamtu taate kana qofa osoo hin ta'in biyya lafaa hundumtuu akka ija fuulatti yoo ta'e immoo kan itti sagadan akka mul'ata Yohaannis keessatti kenne jechuudha. Siistama biyya lafaa qabdee kan jirtu waaqa tolfamtuu Arxemis jedhamtu qabu jechuudha. Kanaaf yeroo ergaan Efesoonii barreeffamu ergaa isaanii yeroo dubbifnu waa'een isaanii yeroo ka'u yeroo hundumaa dugda duuba isaanii kan jiru kan akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Okay. Kanaaf isaan kana amantoota jajjabeessee jedha ofitti waamsisee asitti goonee itti ka'ee ofitti waamsiseetu nagaa isaanitti dhaame isaan jajjabeessee Maqedooniyaa dhaquuf ka'eedha. Maqedooniyaan isa gamaa kanaadha jechuudha. Gara Filiiphisiis yeroo darbee yeroo adeemsa hojii wangeelaa isaa lammaffaa irrattidha jechuudha. Isa tokkoffaa irratti Eeshiyaa kana keessa naanna'aniitu deebi'anii isa lammaffaa irratti garuu dhufee Eeshiyaa keessa yeroo gahu hafuurri gooftaan dhoowweedha. Iddoo tokkotti lallabuudhaan naqa hafuurri Yesuus dhoowweedha. Sana booddee dhufanii as bulanii jechuudha Xiroo'aas kana. Yeroo as Xiroo'aas kana bulanii abjootanii Maqedooniyaadhaan namni biraan wal gaarii kan jedhu dhagaan sagalee akkasii abjuudhaan dhaga'ee ganama ka'ee abjuutti mee Luqaasis iddoo kanarrattidha. Nuti wajjin abjuu sana akkas jennee yaadnee Waaqayyoo akka dubbii kana gamatti ceenee lallabnu barbaadanii yaadanii eetuu fi isaasitti dabalee barreesse jechuudha kanatti. Kanaaf ammas iddoo kanatti waan ta'u jira Xiroo'aasitti waan ta'eef akkasii yaadattaniif kana dubbadhe jechuudha. Okay. Kanaaf wacci kun qabbannoofna Maqedooniyaa gamatti ce'uu barbaade yeroo darbe yeroo gamatti ce'ee mandaroota baay'ee darbee dhaqee mandara Filiiphisiisidha kan inni keessatti argine jechuudha. Waa'ee dubartittii sana Liidiyaa fa'ii quba qabdu waan ta'eef jechuudha. Achittidha kan hojii guddaan hojjetame. Amantoota lafa jiran hundumaatti dubbii baay'eedhaan jajjabeessaa. Iddoo kana qofa miti, warra ofitti waamsee qofa miti. Tartiiba daandiirra deemu kana qofa jechuudha. Magaalaa inni maqaa dha'uuf qofa otoo hin ta'in xiyyeeffannaan keenya daandii sanarra kan jiran amantoota hundumaa jajjabeessu ture jechuudha. Jajjabeessaa kutaa biyya sanaa keessa darbee kutaa biyya Giriikii dhufeedha. Argitanii amma inni irra utaalu. Iddoon inni jiru Efesoonidha. Mandara Eeshiyaa kutaa biyya Eeshiyaa keessaa mandara Efesoon kana keessadha. Asii ka'ee mandaroota kana bira darbee Maqedooniyaa ce'ee jedheeti Maqedooniyaa ce'ee dhufee sadaqeedha. Ateenaa qaqqabeedha. Ateenaan kun iddoo kana jechuudha. Ateenaa qaqqabeedha. Kanaafuu amma kana hundumaatti jajjabeessaa darbee jechuun lallaba isaas kan duraatiin iddoo kana ga'ee asiin dhufee deebi'e waldaa Qorontoosii waldaa Ateenaa warra Ateenaa biratti akkatti lallabe argitantu gaara Areeyaaphaagos jedhamu irratti akkatti lallabe yeroo darbe jechuudha. Beeriyaaf Tasalonqi argitantu waldaalee kana hundumaa jajjabeessaa darbe malee calji'ee man darbe jechuudha. Otoo calji'ee darba ta'e immoo asumaan kallattii ce'uu danda'a argitan yoo ta'e walitti dhiyoodha. Asii jabaluudhaan kallattii ce'amuu danda'a jechuudha. Kanaaf inni karaa lafarraa deemee wangeela lallabaa jajjabeessaa godhe. Yaaddan ittoo ta'e yeroo darbee yeroo wangeela lallabanii marsaa isa jalqabaa kan isaan lallabaniif amantii hafuura qulqulluutu jara kana lamaan hojiin isaanitti ergeef adda addanaa baasaa jedhe. Marsaa isa lammaffaa garuu akkasitti ergaan darbee hin jiru. Phaawulosumatu calji'ee lafaa ka'ee bakka kanaan duratti wangeela lallabnetti dhandhee amantoota akkaataa isaanitti jiran laallee jajjabeessinaa jedhe jechuudha. Ergamni isaanii inni sana booddee jajjabeessu ture jechuudha. Haa ta'u malee warra haaraa qofa jajjabeessan otoo hin ta'in indaganaa warra haaraa kana dura namoonni waldaa baay'ee dhaabaa amansiisaa deemaniiru jechuudha. Isa lammaffaa irrattis. Inni sadaffaas akka kanaadha jechuudha. Amantoota hundumaa jajjabeessuudhaaf jecha yabaluudhaan deemuu dhiisee kanarra deemaa karaa kanaan lafarra deemaa ture karaa garasi naanna'aa ture jechuudha lafa dheeraa sana. Inni pilaanin isaa ammayyuu ilaalamaa akka ta'e jechuudha.
Giriikii dhufee ji'a sadii achi tureedha. Lakkoofsa sadiirratti ji'a sadii Giriikii ture achi taa'ee markabaanii jedha. Maaliif ji'a sadii akka inni sirriitti tukuratiitti kennee ture. Tarii tilmaamuu dandeenya yeroo darbee warri Ateenatiin maal jedhee isin karaa hundumaan nama amantiiti inni ture yaadachuudha jechuudha. Isin karaa hundumaan nama amantiiti jedha. Baay'ee namoota amantii ta'uu barbaadu. Garuu rakkoon isaanii namni hundumtuu waaqa garaa garaa qaba jechuudha. Waaqa maaloo waaqa maaloo waaqa maaloo waaqa maaloo. Namni hundumtuu waaqa wanti hundumtuu wanti nyaatu wanti dhugu wanti ba'u wanti galu hundumtuu waaqa mataa isaatii qaba. Sana booddee immoo waaqa san beekamneef jedhanii iddoo aarsaa isaan akka kaa'an yaadattu yaada jechuudha. Maqaa iddoo aarsaa waaqa hin beekamneef jedhanii kanattu Phaawulos yeroo darbe akka carraa kanatti fayyadamee wangeela isaanitti lallabe jechuudha. Carraa kan argate. Kanaafuu isaan jara kanatti xiyyeeffannaa kennuuf ji'a sadii dhaqee deebi'ee achi ture jechuudha. Warra kaan kan isin ajaa'ibu warra kaan hundumaa bira darbee isatu bira darbee osoo hin ta'in Luqaas ennaa barreessu warra kaan hundumaa jajjabeessaa bira darbeetu Giriikii ga'ee jedha jechuudha. Warra Ateenatti xiyyeeffannaatti godhee jechuudha iddoo kanatti. Warra Ateenatti immoo kan xiyyeeffannaa inni godhe maaliif akka ta'e isiniif galaa jechuu barbaadan. Okay. So warra Ateenatti xiyyeeffannaa godhe, warra Xiroo'aasii xiyyeeffannaa godhe, warra Efesoonii xiyyeeffannaa godhe ammaa keessaa jechuudha. Kutaa kana keessatti kan arginu. Sana booddee boqonnaa 20 keessatti itti fufee ji'a sadii ta'ee markabaan Sooriyaa dhaquu utuu qophaa'uu jedha. Markabaan Sooriyaa dhaquudhaaf utuu qophaa'uu warri Yihuudootaa irratti mari'atanii. Kanaaf Maqedooniyaa keessa karaa lafaa deebi'uudhaaf murtoo godhee jedha. Afur Sophiraaxoos ilmi Phiiroos namni Beeriyaa, Arisxaarkoosiif Sekundoos warri Tasalonqee, Gaayos namni darbee, Ximootiyoos argitanitti Ximootiyoos nama eessaa akka jedhu hin dubbatu yeroo darbe garuu Ximootiyoos yeroo eessatti akka inni itti dabalame argitanitti jechuudha. Sana nama darbee jedhee kaa'eera. Gaayos namni darbee jedheera. Ximootiyoosis jedha. Xiqiqoosii fi Xiroofiimoos warri Eeziyaa Asiyaa Phaawulosii wajjin turanii jedha. Jarroon kun maal jedha nu jedha iddoo kanatti. Jarreen kun nu dura bu'anii Xiroo'aasitti nu eeganii jedha. Isin galee nuyi kan jechaa jiru gaasa barreessu Luqaasidha yoo ta'e Luqaastuu jarroonni asitti maqaan isaanii barreeffaman kun nu biratti deemanii Xiroo'aasitti nu eeganii jechuun ilaalaa iddoo isaan jiran. Duraan Ateenaadhaa maqaa kan dhaame ji'a sadii Ateenaa turanii wanti isaan barsiisan wanti isaan jedhan hin barroofne jajjabeessuu irraan kan hafe jarri kun dhufanii jara kana dura darbaniitu Ateenaa qaqqaban giruupiin isaanii jechuudha. Amma argaa jirtanitti Phaawulos yeroo duraa qophaa isaa bahennaan jiru nama lama ta'anii jechuudha. Yeroo lammaffaa immoo wannoo Sillaasee wajjin argitanitti yeroo sadaffaa akka kanatti daddaba'anii booddee amma garuu Phaawulos amantoota baay'ee qaba jechuudha. Phaawulos amantoota baay'ee qaba yeroo darbee inni ofii isaatii garas ga'ee wareegan qaba jedhee akkas godhee isaan sana Efesootti dhiisee ofii isaaniitti fiigee dhufee hindaganaa naanni Efesoon qaqqabutti already namichi maqaan isaa Filiiphoos miti Apoloos Efesoon qaqqabee wangeela lallabee achi immoo inni kutaa biyya kaayaa gamatti kan Qorontoositti ce'ee Aqilaa Pirisqilaan immoo Efesoonitti hafanii turan jechuudha naanna'ee dhufu. Amma kan isin ajaa'ibu isannaa duraanii kophaa ta'uusaa ilaalaa jirru Apoloos bichaan itti argaa jirru isa yeroo duraanii of namoota amansiisanii of duukaa fudhachaa akka isaan deemanii bartoota baay'ee iddoo kanatti argitu jechuudha maqaa namoota baay'ee. Isayyuu sirriitti qalbeeffadhaa lakkoofsa 4. Nama Beeriyaan iddoo kamii? Beeriyaan iddoo kanaa jechuudha Maqedooniyaa gamarraa kunoo Tasalonqee fi Beeriyaa as jiru. Asii yoo xiqqaatee namicha kana tokko fudhatee jira jechuudha iddoo kanatti. Kan biraa immoo warra Tasalonqee Beeriyaa warra Tasalonqee yeroo darbe yaadni isaanii hamaa akka ta'e kaasneerra amantoota sun ta'e kan jechuudha. Warri Beeriyaan immoo ji'ee warra Tasalonqee irra yaada gaarii kan ta'an akka qaban wangeela akka isaan qoran arginee turre. Jara kanarraa isa siirraas fudhatee jechuudha yoo xiqqaate nama lamaan iddoo kana jiran jechuudha. Amma immoo deebi'ee Gaayos nama darbee. Gaayos nama darbeeti asirratti darbeen sun barreeffamteerti. Darbeen barreeffamti boqonnaa gara fuulduraatti deebinee yoo ilaalle yeroo inni darbeetti tajaajiluu dhaqee wannoo yeroo inni argate boqonnaa 16tti yoo achi deebinee hin arganne jechuudha boqonnaa 16 irratti Phaawulos karaa isaatti fufee mandara darbee dhaqee
Mandara Lisxiraattis darbe. Achii immoo Ximootiyoos kan jedhamu dargaggeessa mane tokko jira jedha jechuudha. Dargaggeessa mane tokko jira. Kana booda Ximootiyoos amantoota Lisxiraa fi Iqooniyoon biratti maqaa gaarii nama qabu. Argitanii? Darbee fi Lisxiraan wal bira jiru. Darbee fi Lisxiraa wal bira jiru Iqooniyoomidha. Yeroo darbee iddoonni wannootti argate jechuudha. Biyyi dhaloota Phaawulos Tarsees yookiin Tarseesidha. Eejiyaa keessaa immoo amma argitanitti isaan kana jechuudha. Isaan gamanarra jiran yeroo Kaapoodiyaa, Qiliiqiyaa maal inni mandara Qiliiqiyaa alatti dhaladhe achi Tarsees kan jedhamtutti dhaladhe iddoo ishii kan argitanitti yeroo darbee jechuudha. Darbee kanattidha dhufee isa kan argate mucichi. Lisxiraatti immoo kan inni jedhu immoo yoo argate Ximootiyoosiin argate. Kanaaf mandara Lisxiraa mucaa kana Gaayos kaa'etu maqaan isaa Ximootiyoosis jedhee bira darbe jechuudha. Ximootiyoos biyya akka Lisxiraatti akka addatti kophaatti hin dhoofne jechuudha. Qofa Ximootiyoos yeroo darbe irrattis beekamaadha. Akka inni isa wajjin turu beekna jechuudha. Lamaffaa immoo Lisxiraaf darbeenis wal bira jiru jechuudha. Iqooniyoo fi Lisxiraan immoo sirumayyuu walitti aanu gara lachuu hundumayyuu hin beekaa'edha. Anxookiyaa yeroo jennu tokko Anxookiyaa inni tokko kunooti isa Pisiidiyaa keessaa. Anxookiyaa inni tokko immoo isa Siiriyaa keessatti. Inni Siiriyaa keessaa iddootti Anxookiyaa inni kun inni Siiriyaa keessaa iddoo Phaawulos waldaa isa ergiteeti jechuudha. Yeroo amma gama kana jirraa jechuudha gubbaa kana. Yeroota kana tokkoo isaanii hin argitanitti. Warra kaanas Maqodooniyaadhaa fudhatee jira jechuudha. Jara Beeriyaatii fi jara isaan kana. Warra kaan immoo asii Eejiyaa keessaa fudhatee taa'aa jira jechuudha. Warra kaan argitanitti jara kana hundumaa of duukaa buusaa deemaa jechuudha. Amma egaa qophaa akka yeroo jalqabaa qophaa miti bartuu akka inni dhaabbatee bartuu hundeessee ofiisaatii ba'e yoo inni jiraachuu baate namoota kan biraa waldaa hundeessan kana keessa kan jaarsummaadhaan Ximootiyoos argitanitti ganaa Efesoonatti godhatee kenne kan hin jedhisaa fi ergaa Ximootiyoos yeroo qo'attanii akkamitti Ximootiyoos waldaa Efesoon keessatti akka hambisee argitu. Namoonni kun hundumtuu namoota hojii kaan isaanii xalayaa deddeebisuudhaan kaan isaanii mana hidhaatti isa bira wannoo jechuudhaan ganaa namoota baay'ee argina lakkoofsa kan hin qabne jechuudha. Warra amanan otoo hin ta'in warra akka bartootatti akka bartoota Phaawulositti akka tajaajiltootatti isaan kaan ergaa isaa deddeebisuudhaan isaan kaan waldaa irratti tajaajilaa ta'uudhaan argina jechuudha namoota kana keessaa. Isaan kaan immoo Phaawulosiif ergamuu maal jechuu hojii iddoo Phaawulos hojjechuu hin dandeenyetti kan hojjechaa ture isaan kana. Kana booddee immoo warri Eejiyaa jedha Xiqiqoosii fi Xiroofiimoos warri Eejiyaa jechuun as egaa amma Xiqiqoosis booddeen argina ergaawwan keessatti maqaa isaa arguu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isaan kun immoo warra Eejiyaati jedha. Eejiyaa jechuun immoo iddoo kana. Kanaaf namoota iddoodhaa argitanii iddoo dhaqee hundumaa waldaa hundumaa keessaa namoota ofii isaa duukaa bu'an isaa wajjiniin hojii gorsatiif ergaman qaba jechuudha. Warri Eejiyaa Phaawulosii wajjin turanii nuyi guyyaa ayyaana maxinoo booddee Filiphisiiyuusii markabaan kaanedha. Amma egaa duraan eessa jirra jedhee duraan Ateenaa Giriikii jirra jedhee ji'a sadii as teenyee jedhee Phaawulos karoora isaa maal ture asuma kallatti hangaluu ture jechuudha. Sooriyaatti biyya isaatti galaanarraa hangaluu ture markabaan. Garuu maal ture jidduudhanii warri Yihuudootaa irratti mari'atanii tarii yookiin buufata markabaatti qabanna jechuu danda'u yookiin ajjeefna jechuu danda'u markabaan argitanitti yeroo Roomaa deemu akkaataa ittiin Roomaa deeme maaltu akka uumame sanaa tarii wanta isaan mari'atan hin keenye macaafni qulqulluun iddoo kanatti narratti mari'atan jechuurraan kan hafe sababa akkanaas akkasitti narratti mari'atanii kana na gochuuf jedhanii ani ajjeesu haa ta'u hin qabu haa ta'u pilaanii isaan kaa'anii jiran argina jechuudha. Karaa inni galurra akka inni isaan xiyyeeffatanii isaa eegaa turan argina jechuudha. Haa ta'u iyyuu immoo isaa eegan malee warra kaan immoo xiyyeeffannaadhaan akka Phaawulos eeganitti warra kaan xiyyeeffannaadhaan qabuudhaaf ari'achuudhaan waan eegan hin fakkaatu jechuudha. Sababni isaa isaan firii ta'anii markabaan deemuu danda'aniiru jechuudha. Gara biraatti yoo deeman iyyuu. Phaawulos garuu firii ta'ee markabaanii deemuu hin dandeenye. Sababii jarri akka inni markabaan deemuu baranii fi sababii irratti mari'atanii fi marii jaraa sana jalaa wannoo miliquudhaaf yookiin immoo jireenya isaa oolfachuudhaaf haa jennu isaan jalaa miliquudhaaf karaa sanarra ba'ee jechuudha. Karaa kamirraa? Karaa galaanaa otoo hin ta'in karaa lafaa. Kanaafuu pilaaniin iddoo kanatti inni qabu wangeela lallabeera, hojii gooftaa hojjedheera, amantootaan kana dura amansiise hundumaa jajjabeesseera. Amma kallattiidhaniin gara wannoottan deebi'asa jedhu qaba jechuudha. Pilaanii sana garuu karaatti isaa jalaa hambisuudhaafii fi yeroo inni galaana irratti markaba yaabbate yookiin kana goona kan jiru ture jechuudha. Sababii kanaatiif Phaawulosiin karaa lafaa akka deebi'u
godhame jechuudha. Kanaaf maal gochuutu irra ture dirqamaa asii ol deebi'utu irra ture jechuudha. Indaganaa immoo arginanitti amma cal jedhee deemaa hin jiru lafa. Ammayyuu immoo walda olii irra deemaa jira jechuudha. Silaa cal jedheen deemaa jira jedheetu miti gara mangadii isaas yoo ta'e istiila wantoota jajjabeessaa istiilitti dubbataa istiil sagalee waaqayyoo lallabaa deebi'aa jechuudha karaa lafaatiin. Obboloonni warri kaan garuu kallattumaan asirraa Xiroo'aas hin ce'an markabaan jechuudha. Akka inni iddoo kanatti dubbatutti markabaanii kallattiin Xiroo'aasitti dhaqan obboloonni isaan maqaa dha'e garuu Luqaas ammayyuu Phaawulos wajjin waan jiru fakkaataa jechuudha. Nuyi guyyaa maalii qaqqabneedha? Filiphisiis markabaan kan kaane guyyaa ayyaana maxinoo yeroon isaa ayyaana maxinoo yookiin faasikaa ta'aa jechuudha iddoo kanatti. Kana booddee faasikaa soolanii haa jennu borumtaasaa faasikaa darbee fakkeenyaaf sanbata guddaa haa ta'u erga darbee guyyaa Xiroo'aasitti isaan qaqqabne guyyaa 5 booddee jedha. Jarri guyyaa amma kanaa wal gatanii jechuudha. So guyyoota manaa keessatti Phaawulos lafarra deebi'ee wangeela lallabaa ture jechuudha. Achi dhufanii Xiroo'aasitti wal qaqqabanii jarri isaan sun already bartoonni warri kaan dursanii asitti waan isaan eeganiiru. Xiroo'aas kun egaa iddoo duraanitti Phaawulos mul'ata argee Waaqayyoo dubbii Phaawulositti dubbatee abjuu keessatti achi ce'aa gamatti gara Maqedooniyaatti iddoo inni jedhe ta'aa jechuudha. Iddoo sanadha jechuudha Xiroo'aas kun. Kanaafuu seera addaa qaba jechuudha Xiroo'aas. Lakkoofsa boqonnaa 16 macaafa hojii ergamoota boqonnaa 16 irratti mandara Xiroo'aas keessaa Phaawulos akka inni mul'ata argee Ximootiyoos Phaawulosii fi Sillaasii wajjin boqonnaa 16tti dabalame. Sana booddee Ximootiyoos kan isaan argatan iddoo kanatti jechuudha. Asitti argatanii asii fudhatanii Ximootiyoos hin deemanii mandara darbee Lisxiraa Iqooniyoom isaan kun Anxookiyaa Pisiidiyaa keessa kan jiru. Amma Kaaphoodoqiyaa, Qiliiqiyaa, maaliin jedhu kun Pamfiliyaa isaan kun hundumtuu maqaan warri guddatanii barreeffamanii maqaa biyyaa magaalaatiyaa gara olitti argitanii gaalaatiyaa maqaan akka kanaa isaan kun maqaa biyyaati. Maqaan immoo xixinnatee barreeffame baay'een isaanii maqaa biyya ta'e maqaa mandaraa maqaa magaalaatti ta'u amma fakkeenyaaf Anxookiyaa jettee xinnettee barreeffamti Siiriyaa jettee immoo guddattee barreeffamti. Kanaaf biyya yeroo jedhu guddaadha mandara yookiin magaalaa yeroo jedhu immoo xiqqaa ta'a jechuudha achi jalatti kontee bakkisaa. So boqonnaa 16 keessatti lakkoofsa 6tti hafuurri qulqulluun kutaa biyya Asiyaatti dubbicha lallabuu waan isaan dhoowwee fi kutaa biyya Firiigiyaatii fi Galaatiyaa gidduu darbanii jedha. Ilaa Galaatiyaan kun iddoo kana jirti jechuudha gubbaa kana. Hafuurri qulqulluun bakka as keessatti lallabuu isaan dhoowwan gara sanatti darbanii jedha. Ammayyuu achuma irra jiru garuu gidduu sana irra darbanii yeroo isaan jedhan ammas immoo maal jedhaa? Fuullee kutaa biyya Miisiyaas ga'anii sana booddee eessa dhaquu yaadanii kutaa biyya Bitiiniyaa dhaquu yaalanidha. Hafuurri Yesuus garuu achi dhaquu isaanii ammas immoo hin jaalannee jedha. Argitanii akkatti hafuurri Waaqayyoo isaan gaggeessaa ture jechuudha hin jaalannee jedha. Sana booddee kanaaf kutaa biyya Miisiyaas keessa darbanii Xiroo'aasitti gadi bu'anii jedha. Kanaafuu karaa isaan irra deemaa dhufan amma ganni kun isa kan deemsa sadaffaatiif qophaa'e waan ta'eef wantoota inni kun haasaa hundumaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Dhufanii kutaa biyya akkaataa isaan Galaatiyaa fi sana keessa kan darbanii dhufanii asitti turan jechuudha. Hafuurri qulqulluun akka isaan karaa isaanirra dhaqan sana akka isaan hin tajaajille yookiin wangeela lallabne iddoo itti hafuurri qulqulluun dhoowwe iddoo kanaa jechuudha. Wangeela akka isaan hin dubbanne Waaqayyo karoora waan qabuuf iddoo sanatti yeroo akka hin gubneef kaa'ee iddoo sana yeroo jalqabaa tokko dhufanii yeroo lammaffaa sana isaan dhoowwe jechuudha. Sababni isaa ba'aan isaanii Xiroo'aasitti wangeela akka lallabaniif ture waan ta'eef kanaaf abjuutti mul'ata argee Maqedooniyaa tokko namichi dhaabatee ceenu gargaari kan jedhu argee ganama kaanee achi ceenee jedha jechuudha gamatti. Kanaaf iddoo Xiroo'aasii kanatti dhufee lakkoofsa 7 booddee galgala sanbata guddaatti bari'u jedha jechuudha. Guyyaa 7 jechuun torban tokko achi teenye jedha. Asitti Xiroo'aasitti isaan qaqqabanii garuu galgala tokko guyyaa sanbata guddaatti bari'u boruu kana jechuun boruu ganama sanbata guddaadha har'a Qidaameedha. Qidaamee galgala jechuun sabaatti seedhan sanbata se'anidha jechuudha. Sanbata isaanii warra Yihudootatti buddeena cabsachuuf walitti qabamnee turre. Sana booddee Phaawulos borumtaa achi adeemuu waan yaadeef dubbii isaa dheeressee hamma halkan walakkaatti amma gatuu yookiin immoo halkan sa'aatii 6 akka Itoophiyaatti jechuudha. Borumtaa isaan deema waan ta'eef kana booddee carraa wal arguu dhiisuuti. Amma halkan walakkaatti dubbii dheeressee
namootatti dubbateedha. Sana booddee kutaa mana gubbaa isa nuyi walitti qabamne inni achiidha jechuudha. Keessa akka isa kutaa sadaffaa akka mana gubbaa inni kun sadaffaa isaa darbii sadaffaadha. Kutaa mana gubbaa san nuti walitti qabamne keessaa ibsaa baay'eetu tureedha. Maaliif akka barbaachisan hin beeku ibsaa barreessumsa. Waan ibsaa barreessuuf hin laata? Ibsaa baay'eetu tureedha. Garuu dargaggeessa Wayixikoos jedhamu tokko ulaa irra taa'aa ture gara balbalaatti jechuudha. Phaawulos ittuma fufee dubbate amma galkan walakkaa ta'eera ammas itti fufee dubbachaa jira. Dargaggeessi hirribni fudhatee sokkee inni hirriba keessa too jiru ulaa manaa gubbaa isa sadaffaa jedha kun argina. Isa sadaffaa irraa kufee balbala isaatu isa sadaffaa otoo hin ta'in darbii isaatu isa sadaffaadha. Isa sadaffaa irraa kufee akka kanattidha yoo hubanne gaarii kan fakkaatu jechuudha. Mana gubbaa qabu qofa mana lammaffaa otoo hin ta'in darajaa isa sadaffaa jechuudha. Isarraa lafa dha'ee namoonni du'aa isaa lafaa fuudhanidha. Lakkoofsa kun immoo dhagaa ilaalaa. Yommus Phaawulos manicha keessaa gadi bu'ee irratti lafa dha'ee hammatee irraa hafamnaan lubbuun isaa keessa jirti jedhee 11. Ergasii kutaa mana gubbaa isaanitti ol deebi'ee buddeena cabsatee nyaatee hamma lafti bari'utti namoota wajjin haasa'e. Kana booddeen adeeme dargaggeessicha fayyaa isaa manatti galchanii baay'ee jajjabaatanii jedha. Lakkoofsa 13 irratti baay'ee nama dinqaa. Kana booddee Phaawulos karaa lafaa irra ammas immoo markaba midila. Karaa lafaa irra Asoos dhaquu yaadee nu immoo isa dura buunee markabaan Asoos geenyee achii markabicha isa yaabsisuuf nu abboomee ture jedha. Ofiisaatti Xiroos taa'etu inni ofiisaatti halkan guutuu tajaajilaa yookiin barsiisaa jennu dubbatanneedha. Kun haasaa oduu bichaa miti. Kan isin ajaa'ibu namichi balbala irra taa'u kun tarii zamanyaa ta'uu danda'a, tarii balbala qabduu ta'uu danda'a, keessummeessituu ta'uu danda'a, tarii manni guutee gadi taa'an dhabamnaan dhaqee balbala taa'eera ta'uu danda'a. Tayyuu gamoo sadaffaa jechuudha. Wannoon qabu jechuudha amanti isaanii. Isa namni itti hirkatu isaa namni akka hin kufne dhorkuun qabu jechuudha argitanii balbala malee. Namichi balbala irra tarii manni guutee taa'a jechuudha. Asirra Xiroo'aasirraa halkan muluutti taasa'aa bulee iddoo yeroo darbe dhufee mul'atatti arge iddoo yeroo darbe dhufee mandaroota gara kaanitti akka lallabne dhufanii asitti gadi bu'anii asitti gooftaan mul'atatti kenne sana kan isin ajaa'ibu iddoo kanattidha kan isaan deebi'anii asitti argitanitti amantoonni jiru jechuudha iddoo kana. Isin hin garrama jechuudha. Kana jechuun iddoo Phaawulos seene iddoo ta'ee kan kana dura wangeelatti lallabame kan kana duratti dubbatame kan kana dura kanaan dura miiddi isaanii ijjate Waaqayyo bakka baay'ee kenneefira jechuudha. Namoonni baay'een bakki Phaawulos deeme baay'een isaanii maqaa waldaa hin qaban. Waldaa akkanaa waldaa Efesoon, waldaa maaloo, waldaa kanaa jenna miti baay'inaan jechuudha. Erga dhadhaabannee Galaatiyaa maalii jenna miti Qorontoos garuu baay'ee kan inni deeme iddoo garaagaraa seenee karaa inni irra darbee karaa isaan irra darbanii wangeela lallabaa turan. Isa qofatu mootoonni warri isarraa fudhatan kanatti lallabaa ture. Baay'een isaanii maqaan isaanii macaafa qulqulluu keessatti kan dhaaman baay'een isaanii waldaan isaanii hin dhaamne. Kanaafuu haa ta'u garuu jara kana fakkeenyaaf Xiroo'aas ergaa keessatti macaafa qobaatti hin qabanii garuu ergaa isaanii ergan hin arginu. Garuu jarri kun halkan guutuu amma halkan walakkaatti dubbatee isa jedhee yoo ta'u halkan guutuu amma bari'utti wajjin nyaachaa wajjin dhugaa sagalee waaqayyoo qo'achaa dubbii biraa miti xaxaa bichaa miti boru biraa deema waan ta'eef baay'ee kan isin dinqu jechuudha. Yeroo darbe amma Phaawulos otoo isaan kana biraan dhaqee otoo halkan wajjin ture wannoo hin jedhiniin asiin kallattiidhaan gara biyya isaatti deebi'uu yaadee ture. Garuu sababii ari'atama isaa irraa qaqqabeen miilaan ol deebi'e. Argitanii akkatti waaqayyo hojii hojjechuudhaaf waldoolii kana hundumaaf ergaa garaagaraa dabarsaa deemuudhaaf guyyoota ja'a gidduu kanatti gubuu isaatiin isaan bira turuu isaaniitiin ayyaana maxinoo isaanii wajjin oolchuu isaaniitiin waaqayyo hojii guddaa isaan hojjechaa tureetu sababa sana fayyadame. Inni ammas Lukaan bu'aas warri kaan immoo hundumuu asitti Luqaas ofiin isaaniitiif bishaan irra deemnetu nuti asii dhannee iddoo buufata markabaatti isa eegne achi akka isa yaabbachiifnee gaggeessina inneetu achitti isa eegnee kanaaf akka itti nu abboomeedha. Kan baay'ee isin ajaa'ibu jechuudha. Ofiisaatiin miilaan deemaa isaan immoo wannoo godhaa jedhan jechuudha markabaan. Okay. Isa kana irra hin darbinu waan baay'ee keessa jira waan ta'eef yoo ta'u baate asumarratti dhaabna yeroon keenya ga'u xiqqoo ishii keessa ol deebina. Waa'ee tajaajila isaas torbaa booddee jiru isa Xiroo'aas irratti xiqqoo ishii xiyyeeffanna. Kanaafuu galgala sanbata guddaatti bari'uudha.
yaadattu ta'e sanbataadha. Sanbata jechuun sanbata guddaa otoo hin ta'in sanbata qidaamee ta'a jechuudha. Sanbata guddaatti isa bari waan jiruuf qidaamee gargara yeroo hundumaa immoo gooftaan jalqabuma irrattu biddeen akka isaan amantii warra bartoota keessaa inni jalqaba hojiin isaanii inni guddaan biddeena wajjin cabsachuudha. Biddeena wajjin nyaachuu, tokkummaa godhachuu, fellowshippii godhachuu gara jalqabaatti argitu jechuudha. Boqonnaa jedha jalqaba. Waldaan kiristaanaa inni jalqabaa kan ittiin beekamsa kanaadha jechuudha. Giruuppiin isaanii walitti qabamu, wajjin nyaachuu, wajjin dhuguu, hojii waaqayyoo wajjin hojjechuu, wajjiniin tajaajiluu. Dubbii waaqayyoo immoo dhaggeeffachuu. Akka kan keenyaa kana dubbii waaqayyoo daqiiqaa 30 dhaga'anii wayyoo jedhan feesbuukii goroggoruutti hin kaane hin siqiqanii gadi babba'anii fincaanii yookiin maal jedhanii yookiin maastikaa nyaatanii maal waliin deddeebi'an jechuudha. Qilleensa fudhatanii kan akkana garagalanii shanitti garagalanii yookiin hirribatti muganii jechuudha. Isa muguus ilaallamoo gara fuulduraatti jechuudha. Jarri kun halkan guutuudha. Amma halkan walakkaatti jedhee dhiisamti halkan guutuudha. Biddeena cabsatan kan baay'ee nama ajaa'ibu akka kutaa kanaatti amma halkan walakkaatti akka isaan hin nyaanne fa'ii mul'isa kutaan kun. Haasarraan kan ka'e boru nu biraa deemarraan kan ka'e kana dura otoo atachiin galte ta'e carraa kana hin argannu har'as hin arginu iyyuu baguma achiin iyyuu hin galiin ari'atamni warri Yihuudootaa si ari'atan nu'iif carraa keenya nuuf banuudhaaf karaa kana carraa si baasee miilli si fidee ati immoo ergaa waaqayyoo dubbii waaqayyoo harkaan guutuu nutti dubbattaa nuti immoo si dhaggeeffanna inni amma kana taa'u jechuudha. Kan si ajaa'ibu namni tokko si qeebbaye kan jedhu hin jiru. Wanta neegatiivii ta'u jara kanarraan argina. Jarri kun halkan guutuu sagalee waaqayyoo dhaga'aa bula. Biddeena qopheeffatanii akka kutaa kanatti jedhutti immoo hunda'uma halkan walakkaa otoo tajaajilu halkan walakkaa ga'e namichi sokkee ribni isaa. Kan amma kanatti booddeellee biddeenan reefu ganaa akka cabsatan argina. Yookiin maaksasii nyaatanii yookiin qursii garagalgala nyaatanii yookiin waan ta'e nyaatanii tarii gidduutti nyaachuu danda'u hin beeku. Garuu inni Paawuloos jedhu ergasii erga mucichi kufee mucaa kana deebisanii erga ka'ee booddeedha kan inni ammas jajjabaatanii namoota nyaatee namoota jajjabeessee kan inni dubbii gooftaniin jajjabeessanii feelooshippiidhaanis immoo midhaanis biddeenas wajjin nyaachuudhaanis immoo namoota jajjabeessaa ture jechuudha. Innaa gargar ba'uu boru wal jiraa deemna namoota paarsanaatii qeenxee odeeffnu boru wal biraa deemna nama biyya fagoo dhaqu nama kana booddee deebi'een nama yeroo biyya kana dhuftan yaadattu biyya arabaa yeroo dhuftan yaadattu warri biyya garaagaraa deemtan ta'e. Namni kana booddee yookiin dafeen dhufu jedhee yaadu yookiin immoo gonkumaa kana booddee jireenya kookeetti irraa arguu nama kana hin qabu jedhee yaadatu. Namni inni wangeela sitti lallabe, namni inni amantii si amansiise, namni inni si cuuphe, namni inni hojii tokko yookiin waan tokko sirratti jireenya keessatti hojjete har'a ka'eetan biyya raadha yoo jedhe namicha kana wajjin carraan deebinee wal arguu keenyaa hin beekamu jetta yoo ta'e amanaadha yoo ta'e immoo amanaa haaraadhati yoo ta'e namni tokko si amansiisee si cuuphee amma bakka kana booddee egaa nan deema iddoo ta'e kana booddee deebinee waliin arginu yoo siin jedhe amanaa haaraadha waan ta'eef har'a galgala kana nan sagalee waaqayyoo carraa argatte kanatti si wajjin hin dubbadha carraa argadhe kanatti sin gorsa jettu gaaffii meeqatu yaada keetti dhufa. Waa'een midhaan itti dhaga'amuu dhiisuu danda'a jechuudha. Waa'een hirribaa itti dhaga'amuu dhiisuu danda'a jechuudha. Waa'een daqiiqaa lakkaa'uu sa'aatii meeqa namichi kun jalqabee immoo ammam ture jechuu sitti dhufuu dhiisuu danda'a jechuudha. Yeroo haaraa ta'an waan ani beeka yeroon haaraa ta'u jechuudha. Yeroon jalqaba manaa haaraa ta'e gaaffii miliyoona meeqan qaba waan ta'eef gaaffii sana mana argadhutti waan tokko hirribni jettan dhufu kitaaba dubbisee hin danda'u kitaabota yoon argadhe hunda'uun kitaaba kakuu haaraa fa'ii bichaadha waan ta'eef kitaaba kakuu moofaa fa'ii argachuun baay'ee wannoo guddaadha. Namicha sana gaaffiidhaan guyyaa muluu wannoo jechuun jechuudha. Wal mormii waan baay'eetu jira waan ta'eef. Kanaafuu amantoota kanarraa kana argina jechuudha. Tokkummaa biddeena wajjin nyaachuudhaaf tokkummaa qabaachuudhaaf iddoo tokkotti dirqamuudhaaf akka jalqaba bartoonni gooftaa turan waliin biddeena cabsachuutti tokkummaa feelooshipii uumutti waliin mana tokko keessa taa'utti kadhachuutti dubbii waaqayyoo hirmaachuutti ammayyuu cimanii akka isaan jiran bara Phaawulos keessa jara kanarraa argina jechuudha. Namoota nuffine namoota bakka cingeen naan sagalee waaqayyoo banamu. Amma kutaa kanatti macaafa baneetu tarii adda adda banee akka keenya kanatti kutaan kun akka dubbise miti. Jireenyuma isaa keessaa hojii waaqayyoo isatti kenne keessaa mul'ata keessaa yaada garaa isaa keessa jiru keessaa taasise. Meebii toorayyuu qabaachuu dhiisuu danda'a nuuf hin barroomne. Toorayyuu qabaachuu danda'a. Isinii galee garuu amma halkan walakkaatti inni tokko illee jijjiirame hin jedhu. Amma immoo obboleessa keenya biluuf faarfannaa nu dhageessaa. Amma immoo jidduudhaan immoo walaloo dhageenya hin jedhu ittiin jijjiiramne. Otoo itti jijjiirame immoo baay'ee nama nuffisiisu. Namichi kun garuu otoo ittiin jijjiiramin maalaa isaan jedhaman. Halkan tokko muluu maaltu nama haasofsiisa danda'e.
Hirriba nama dhabsiise maaltu nama dhabsiisu biyya garaagaraa keessa deema tajaajilaa oole dadhabee dhufe hinda'uun isayyuu lafarra deema karaa lafaatiin deema karaa galaanarra illee baay'ataan wannoon hin deemullee deema dadhabbii meeqa keessa dhufee jira waldaa garaagaraa jabeessaa deema halkan kana muluu maaltu isa cinqe yookiin guyyaa 2-3 torban 2-3 dabalee biran taa'u maaltu amma kana isa cinqe halkan tokko guutuu teessaa isa bulche baay'ee sin ajaa'iba yeroo wajjin deemuun isaa baay'ee sin ajaa'iba. Namoonni sun immoo yeroo isaa wannoo godhatanii wayyoo nuti dadhabna abboon ga'a sa'aatiin lamaan ga'a yoo akkam ta'e kun hin ga'a daqiiqaan abbanaa hin ga'a abboon jechuu dhiisanii halkan muluu namicha kana wajjin gadi ta'anii fayyayyaa bulanii isarraa dhageeffachaa bulan. Garuu kan baay'ee nama ajaa'ibsiisu halkan muluu akkamitti taa'an jenneen kan nuti dinqabnu namoo silaa otoo namichi kun kufuu baate nun dinqu ta'uu danda'a silaa waatu ta'e moo akka isaan halkan muluu ta'an hafuura wayitu guute moo maal jechuu dandeenya jechuudha. Kan isin dinqu namoonni hundumtuu namootuma foonii ta'uusaa kan inni mul'isu namootuma foonii ta'uusaa jechuudha. Namootuma foonii namootuma akka keenya kiristaanotuma akka keenya hinda'uun kan akka keenya iyyuu kan wannoo hin qabne mi'aa kan hin qabne wangeela iyyuu kan hin beekne gooftaa Yesuusiin baay'ee hubannaa isaa maalii kan hin qabne. Garuu dubbii sagalee waaqayyootiif jecha fittee balbala irrallee gamoo sadaffaarallee yoo taa'e taa'uu kan danda'an iddoo ta'an ta'aniidhuma sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf gurra kan kennuu danda'an. Garuu kutabbaa mata duree guddaa bahudha kun namichichi akkuma keenya dadhabina nama qabu nama muguu danda'u fedhiinsaa garaasaa keessatoo jiru sagalee waaqayyoo dhaga'uun garaasaa keessatoo jiru otoo jaallatu otoo barbaadu halkan sana wannoo jechuudha fooni waan ta'eef sa'aatii 12 halkan keessaa walakkaadha jedhe otoo jalqabu mannaanni wannoo jedhu dhaqee mugeeyyanne bakka lallabni isaan dheerannee namichumatu fedhii lallaba dhaggeeffachuu sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuun qabu maali namichi akkanaa inni arrabsina ture. Garuu amma lallaba namichi kufuudhaan maaltu ta'e lallabatu dheerachuudha. Yeroon isaa yeroo hirribaa jala darbe. Namichichi hirribaa jenne hin dandeenye taa'ee sagalee waaqayyoo ta'e otoo fedhii qabu otoo dhaggeeffatu dhaqee balbala rafettee taa'ee yookiin manni guutee gara taa'u dhaqee fittira taa'ee otoo dhaggeeffatu. Warra obarfiloo ta'an jechuudha biyya keenyatti kennaa koonfaransii qopheessan dugda duuba warra dhaabatan. Otoo godhuu dhaqee achi kufe. Kutaa kana eessarraan dhaga'ee otoo bantee dhufee xiqsii fudhatu. Yeroo inni kufu biyyi hundumtuu lapheen hin bu'e bakka. Kanaa kiristaanota haaraadha. Kanaa namoota namannee fi kan biraa mandara isaanii keessa guutanii. Kanaa wangeela lallabaa jira. Kanaa dheeresse. Kanaa wangeela lallabaa jira rakkoon qabu otoo gabaabaa ta'e daqiiqaa 35 daqiiqaa 40 bichaa ta'e. Sa'aatii 2 sa'aatii 3 sa'aatii 4 sa'aatii 5 lallabee halkan walakkaa geessiseera. Phaawulos isin bira dhufnaan daqiiqaa meeqa akkasii kennu. Nagaa dhabbuunaaf soogiddaaf daqiiqaa meeqa akkasii kennu hin beeku. Dhufnaan isin bira waa'ee wangeelatii waa'ee dubbii waaqayyooti. Sa'aatii halkan muluu fudhatee namichi dhaqee jennaan yoo ka'ee rafuu didee yookiin sodaatee yookiin immoo tarii dubbii sagalee waaqayyootii fi Phaawulos ulfina Phaawulos boru nu biraa deema kana booddeen argannu carraa kanatti fayyadamu ta'ee otoo of sossobuu ta'uu danda'a. Hirribni isa fudhatee nama foonii waan dhaqee deebi jedhe. Achirraa kufeedha. Namni illee sargee laa rafteettaa ka'ee hin dammaqsine yookiin namni hundumtuu tikiroota isaa Phaawulos irra ture ta'uu danda'a. Yookiin immoo Phaawulos biraa deemuun mataan isaatu isaaniif yaaddesseera. Bakka isaan yaaddesse isaan cinqee kana booda eenyutu nu jabeessa kana booda eenyutu gaaffii keenya nu deebisa. Kana booda abbaan hafuuraa keenya eenyullee yaadda isaanii mataan isaanii waan hojjetamuu danda'a jechuudha. Phaawulos kutaa kanatti wanti inni dubbate hin jiru garuu wanti inni dubbate bal'aa ta'uusaa argina jechuudha halkan muluu kan isaan taasise. Garuu Phaawulos iddoo kan taa'e doon keer hin jenne kuftee dhiifattee hin jenne hirrafte foon hirrafte maaliif nama hafuuraan taatu hin dammaqxuu dubbii sagalee waaqayyootti dammaqaan taatu hin jenne. Dhimma mataa keetiin hin jenne seexanatti galee muksiisa hin jenne. Maqaan Kiristoosiin badaa, maqaan amantootaan badaa, maqaan wangeelaa akka hin taane ta'a jedhu. Sababii kanaatiif fiigee bu'e. Dhaqaa fidaa dhaqaa qabaa isaa fidaa illee hin jenne fiigee ofii isaatii bu'ee irratti diriiree hin kadhate. Macaafa qulqulluu keessatti kan akka Eelsaa irratti jiganii kan kadhatan irratti diriiran kan kadhatan jechuudha. Irratti diriiranii kadhate. Namicha irratti kana booddee Phaawulos irratti lafa dha'ee ammatee irraa humna lubbuunsa keessa hirteedha. Karaa olitti namicha du'aa isaa lafaa fuudhanidha. Namoonni warri kaan du'aa dha'aniitu ilaalaa jiru. Phaawulos immoo lubbuun keessa hirteedha. Phaawulostu sobe moo namootatu sobe moo maalodha?
Kana sin ajaa'ibu kutaa kana keessatti Phaawulos otoo hin ta'in namoota otoo hin ta'in isaan lachuu sirrii akka ta'ani. Kutaa kana keessatti kan barreessaa jiru Luqaas akka ta'e yaadadha. Luqaas immoo ogeessa qorichaati. Ogeessa qorichaa jechuun immoo namni yeroo du'eef namni yeroo hin duune adda baasee kiliirii kanaan hubatee beekudha jechuudha. Kan shawwadamu miti jechuudha. Akka keenya namni tokko dhahee gaggabeedhaaf jecha du'ee kan hin jedhu miti jechuudha. Isaaf galee yeroo du'ee namni tokko du'eera yeroo jedhu. Namni tokko immoo yoo fayyaa ta'e fayyeera yeroo jedhu nama kiliirii adda baasee dikileerii du'e yookiin jiraate jechuu danda'u. Nama dhaannaa onnee cheekii gochuu danda'u, dhaannaa hidda yaa'uu cheekii gochuu nama danda'u, biriizii funyaanii cheekii nama gochuu danda'u nama dooktara meedikaalaadha jechuudha kan achi jiru. Kanaafuu hin duune jenna otoo hin ta'in Phaawulos kana jabeessuudhaaf jecha otoo inni tajaajiluu du'e, otoo sagalee waaqayyoo dhaggeeffatuu du'e, otoo waldaa keessa jiruu du'e maaloodha kuni hojii seexanaati malee akkamitti namni sagalee waaqayyoo otoo dhaggeeffatuu du'a akka hin jedhamne maqaa wangeelaa akka hin banne maqaan Kiristoos akka hin banne dhaqee irratti lafa dha'ee kadhateetu waaqayyo kadhannaa isaatiin du'aa kaasa. Kutaawwan biroos kan inni du'aa kaase jiraachuu malu ofiifuu du'a keessaa ka'uu danda'a Phaawulos. Yaadattoota jechuudha. Ofiifuu du'a keessaa ka'uu danda'a. Sababni du'eeraa jedhanii ennaa isaan reebanii gatanii achiisaa kaasanii jedhanii amantoonni dhaqanii itti naanna'anii innis gidduu isaanii ka'ee dhaabateen jedha. Waaqayyo isaayyuu du'aa kaase ta'uu danda'a. Iddoo garaagaraatti isa du'aa kaase. Iddoo kanattis namicha du'aa isaa lafaa fuudhan jira waan ta'eef lubbuun keessaa baheera jechuudha. Phaawulos kan jechaa jiru namoonni akka hin jajjabaanne inuma kufee inuma miidhame qofa jedhanii akka yaadan. Kan isaan ajaa'ibu miidhamuu isaa yookiin iddoo addi isaa falaxame minaamin hin barroofne waan baay'eetti manni gubbaa isaa ta'uu isaa irra ibsaan jiraachuu isaa ibsaa baay'eetu tureera. Ibsaa baay'eetu tureera. Maaliif ibsaan baay'eetu ture jedheetan laalaan ture. Waa'ee ibsaa maal isa rakkiseedha jechuudha. Namichi kun otoo hin argin gufatee kufeetu achirraa ameetu balballi akka achi jiru wallaaletu akka achirraan ba'anii jennaan alatti ba'an wallaaletu gufatee kufe yookiin alatti otoo deemuu achiin gadi amee kufe karaa bahiisaa wallaalee akka hin jedhamneef sirriitti ifaa sirriitti mul'ata. Kiliiriyaa namni hundumtuu wal argaa. Phaawulos tajaajilaa yaa dukkana wa'ii keessa miti jechuudha. Inda'uum diimlaate iyyuu miti sabidda jibilli jedhu amanuuti inni tajaajilunaa faarfannu keessa galchine miti amma waan hundumaa ibsaan dhaamsinee namicha bichaa arginaa namicha sabannoo jedhu inni kan dukkana keessa dhaabata hafuura dukkanaa. Manni kun hundumtuu inni faa kiliiriidha namni hundumtuu seeraan wal argaa. Seeraniin waan ta'u hundumtuu mul'ata laftis mul'ata girgiddaan mul'ata balballi mul'ata. Dogoggoraan yookiin immoo iddoo isaa wallaalee ejjetee miti kan kufe otoo sagalee waaqayyoo dhaggeeffatudha hirribni fudhatee sossokkee kufe. Kanaaf sagalee waaqayyoo otoo dhaggeeffatan kufuun ni jira kufuun jira jechuudha. Otoo sagalee waaqayyoo dhaggeeffatan hirribni qabuun jira qabuun jira jechuudha. Garuu kan interesting baay'ee kan namatti tolu jedhu egaa sagalee waaqayyoo dhaggeeffatanuu kan kufan baay'ee jiru kan du'an baay'ee jiru. Kan kufan kan du'an sana keessaa garuu kan ka'anii jiraachuu dhiisuu malu. Akka kutaa kanaatti garuu sagalee waaqayyootiif dhimma kennee halkan muluu otoo dhaggeeffatu gooftaadhaaf otoo of kennuu barbaadu dadhabbii foon isaaniitiin hojiidhaan yookiin hojii oolee bututee ta'uu danda'a yookiin galgala irriba sa'aatii sanatti baree ta'uu danda'a. Waan tokko kan kana jettanitti faraduu hin dandeenye namichi kun akkuma isaanii feelooshipii tokkummaa amantootaa namni isa qabee giddiidhaan achi isa dhaabee hin jiru. Fedhee jaallatee tokkummaa amantootaa hordofuuf yeroo itti kufee du'e. Waaqayyo waldaa sanaa fi amantii sana maqaa isaa eeguudhaaf garuu namicha sana du'aa kaasee jechuudha. Du'aa kaasee fayyaa isaa keessee dargaggoonni fudhatanii fayyaa isaa manatti galchanii baay'ee jajjabaatanii jedha. Baay'ee jajjabaatanii jedhu namichi du'uu isaatiin yookiin baay'ee na'aniiru jechuudha. Phaawulos biraa deemuu barbaaduudhaan baay'ee na'aniiru jechuudha. Tarii amantoota haaraaf kan hin dhaabanne ta'aniitu baay'ee sodaa keessa jiru raafama keessa jiru jechuudha. Gaafa namicha du'aa sana kaasamee argamu namni hundumtuu du'eera gaafa jedhu inni lakki lubbuun keessatti gaafa jedhu waaqayyo waan barbaade yoo ta'an sagalee waaqayyootti akka isaan cicchan tokkummaatti akka isaan cichaniif akka koonfirmeeshinii isaaniif kenne yoo ari'ataman yoo du'an illee du'a isaanii kaasuu akka isaan danda'u akka isaan amananii waaqayyo kanatti agarsiise jechuudha. Maqaan gooftaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Kanaaf Phaawulos karoora ofii isaatii daayireektii gara
biyya isaatti galuu qabu jijjiiree gara lafaa irraanii akka deebi'u kan godhe karoora warra Yihuudootaa irratti mari'achuu yoo ta'e illee isatti mari'achuu dugda duuba isaanii hojii Waaqayyoo hojjetamutu ture jechuudha. Hojii Waaqayyoo hojjetamutu ture jechuudha. Ergaa isaa sadaffaa kanan xumuraa kana booddee biyya kana keessa hin deebi'u. Kanaaf hafuurri Waaqayyoo isa dhumaa carraa ergaatti kennee isa dhumaa ergaa waldaaleetii fi akka inni ofirra garagalu godhe jechuudha. Yeroo duraa ofii isaatiif akkuma Waaqayyo isa gargaaretti hojjennu jecha isa kana garuu hafuura qulqulluutu dugda duubaan warra Yihuudootatti fayyadamee ergaatti warra Yihuudootatti ari'ataman itti ergee achiin hojii Waaqayyootiif akka inni ta'utti Waaqayyo dugda isaa duuba hojjetaa jira jechuudha. Kataa Waaqayyo hojjetu argina jechuudha. Kutaa kanatti Waaqayyo isin haa eebbisu, ayyaanni Gooftaa isiniif haa baay'atu. Yeroo itti aanu lakkoofsa itti aanu irraa jalqabna.